السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا في دعوتوتا بيني شوف جلت ترقمت مرتك سنو أكاد من نجا قبضني فيا أجتشا الله عرقا خنو deebinee jiraagaa guyyaa guyyaan fiidiyoo isinii qabadhee isinii deema tasaa ja'atu reetinga har'a kun nin ture sa'aatii xiqqoo irraa achi deeme kun wardaa bira dhufeetinga wardaadhaan gaa nagumaa gaafachuu itti goree fiidiyoo irraa wajji marree gaa alhamdulillah garuu gaa abraahimilleen akkuma galchine gaa nagumaan wal mari'ataniituma gaa asii deemee imala gara kara bahara afaanitti sababa oromoo rakkachaa achi jirtu saniif imala achi deemee jira sagalee ta'uuf deeme gaa'e huno warda bira dhufeetin jira gaafnee salaamtaa asinaa gaafattu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirreeftanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya egaa akkuma beeniin je'ee sagalumaan uummata oromootii taa je'ee deeme gaa'e khayrumaaf deeme inshaa Allah rabbiin khayruma haa godhu. Dua umanu godhaa fi isiniin jenna. Egaa kanaaf hordoftoota keenya egaa deengada yeroo fiidiyoo isinii maxxansu Abrahaam maaliif maal ta'ee mana deemin jechaa ture inni harma nagaa oromummaa fi sagalee ta'uudha deeme nama rakkate bira duraanuu akka bira dhaabbataa ture namni hin beekne jiru Abrahaam saniif gaa oromoo teenya sababa achitti rakkataa bahara gizee yeroo gamana baatu akkaataa gaa hedduutu haala miidhama nam meeqatu miidhamaa jira saniif laaluudha sagalee ta'uuf deeme nama hedduu achitti miidhamaa jira kan miilaa cabee kan ija dhabee hedduu jira oromooni saniif Abrahaam gaa sanumaaf deeme alhamdulillah ani akka waan biraatiin see gaa tana duraa maal ta'e mucaan kun waan duraatti keessa bahin maaliif haadha manaa dhiisee biraa deemee jeemti kanaafuu Abrahaam haaluma nagaa oromoo jecha rakkataa bira dhaabbatu deeme kanaafuu gaa saniifin har'a naa dawwalee ture abooga akkasitti warra maatii jabaadhu naan jee saniifin deeme naan jee har'a naa dawwalee dheengaddan hin dawwalleen jee har'a naa dawwalee ture haa galatoomu rabbiin isa bira haa jiraatu isin jechaa gaa huno wardaa teenya alhamdulillah an bari waan walloltanis waan maaliif dheengadduma galchine maal ta'eeti walilolle alhamdulillah telefooniinis cufaa jagaaga dhiyoon tanaati har'a kunoo banameeti akkasitti fiidiyoo takka hunda yuutuuba kiyya irratti maxxanse makiina gaa xiqqoo achi hunoo saaraa keessatti nuun dhaabbatee bishaanis hin jiru nyaanis hin jiru makiinaan dhaabbattee jirti gaa'ii rakkoo ajaa'ibaati du'aa umanuu godhaadha jee gaa bilbileetis akkana jee fiidiyoo sanis hogga maxxansee laallu makiinaan goda keessa bishaan keessa galaana egaa bara amma yeroo rooba kana keessa ragaa rabbiin gaa bal'otti gaa bakka deemuuf san nagaan ga'ee sagalee isaa rabbiin bareedduu nu haa dhageessisu gaa'ii du'aa uma goona fi maal jennaan gaa bakka hamtutti rakkatanii jiranii ijoolleen oromootis biran jirtu sanuu gaa ummata arabaa malee wanni takka biran jirtu gaa du'aa uma goonaaf gaa inshaallah waan goonuuf hin qabnu akkana jee gaa rakkoo kanaan nu qunnamee gaa du'aa nu godhaadha jee inshaallah ma bakka inni haajaadha dhaqe rabbiin galmaa'isa haa ga'u sanuu namni biyya namaa tan karaa dheeradha guyyaa halkan lama guyyaa tokko deemee halkan lama guyyaa lama deemee isaa kanaaf inshaallah lafti fagoodha boleeyyan kiyya lafti fagoodha boleeyyan kiyya du'aaman bira dhaabbadhaadha Abrahaam jechuun namni hin beekne hin jiru as keessatti magaalaa tana keessatti nama rakkataa bira dhaabbataa ture har'allee hadooddi ilmaan oromooti jecha asii imala maatii isaa dhiisee gara bahara afaanitti imalaa ture rabbiin nagaan haa geessu inshaallah nama rabbiin nama rakkataa bira dhaabbate beekadhu rabbiilleen bira ni dhaabbata kanaafuu makiinaa karatti dhaabbattee yeroo sun galaana rooba jira bakka maletti kararratti makiinaa dhaabbatte inshaallah rabbiin gaa makiinallee gaa rakkoo san keessaa isaan haa baasu du'aamaan bira dhaabbadhaa jechuun barbaade obboleeyyin kiyya namni gaa yeroo namaa yaadee gaa jechuun asii gara biraa imala ture gaa hamtuu rabbii karatti mudatanii tanumaafuu gaa haaluma jiruun gaa namni ilmi namaa tokko du'aamaa wal bira dhaabbata akkaataa gaa wanni walii goon hin jirtu du'aamaa wal bira dhaabban inshaallah gaa nuti gaa wanni hanga inni bakka dhaqee achi gaa
toltuu isaa ijaan agarrutti gaa inshaallah isinillee gaa akkuma du'aayiidha itti jajjabaatanii du'aamaan bira dhaabadhaa isin jecha wallahi wardaa teenya an bara deengadda simaaliya efuma galchine lakallama sadii simaal turre ni ayyaaditi maate bo mucaan kun an birallee dhaqee fisilaa wajji taphatu wal jinaasee koflee taphadha jeetiin yaade anis gaa eega haaruma rakkeenya jechuun dalagaa biyya tanaa ni beeytanii kanaafuu waliin dhaqqabane bira dhaqee fiidoo irraa hin marree galchine malee jechuun obboleeyyan kiyyaa an Abrahiim kana haalani hedduu takka isa galatoofadha beeytee namni rakkoo karaa rakkaa hamaa keessaa karaa bareeda irratti nama deebisa kana dagachuun hin taatu. Kanaaf isan dagadhu tanaaf isan daganne Abrahiim rakkoo isaa hammaladheetiin wajjin dabarsaa jeetin ture tana durallee ammallee ammas hedduu rakkoo hin taane inni uummata keenya Oromoo hawaasa bal'aa biyya yaa'aa jiru kana namni yeroo bahara gamana ba'e nama hedduutu miidhamaa jira. Uummanni kun qabee maallaqa irraa buusaa jira kan miidhamee harkaa cabee kajaam namni meeqatu jira gaa. Rakkoo meeqa jira miti. Kana gaasan inni gaasi kee. Rakkatuma kanaaf furmaata taa'ee deeme gaa rabbiin akkuma gaa inni rakkataa yaadee deeme sanitti isaaf illee haa yaadu gaa maal jennaani. Silaafis wanni goon sin jirtu du'aamaa goona fi namni rabbiin bar nama rakkata bira nyalleen alhamdulillah ismaaf shukurii galchina. Biyya namaa tana keessatti hedduu wallahi uummanni keenya hawaasa bal'aan yeroo biyya yaa'u kana namni rakkoodha biyya yaa'aa yeroo gamana ba'e namni meeqatu akka malee ta'aa jira. Haalaan rakkataa jira ilmaan Oromoodhaan meeqatu jira. Inshaallah du'aamaa rabbiin afur hundaa ilmaan Oromoo bakka jiranitti. Silaa wanni gooni jirtu wallahi obboleeyyan kiyyaa dhaamsi keenya har'a isin dabarsine kana fakkaata uummanni keenya gaa yeroo bakka feetatti bakka jirtutti wardaa fi Abrahaam bira dhaabbadhu na jirtan hammaata ofii namni yeroo bira dhaabbate rabbi si bira dhaabbata ani hamtuu takkatti yaade gaa duraani kanaafuu Abrahaam keenya alhamdulillah inni gaa saniifuu karaa dheeraa imala gizee deemsan biyya tana keessatti akkaataa maleedha namni hedduutu miidhamaa uummanni gaasii kun namaan beeku saniifu naguma asii imala karaa dheeraa kana deemee achi ga'uu isaatu alhamdulillah jaa'isa wallahi hedduu karaa irratti miidhamaa jira nama laalus laaluu hin dandeenye biyya tana keessatti ati maalii maa jechanii qoqorataa injifannoo oromummaa isaatiin uummata kanallee ummata kana afaan itti jabaatee harka karaa meeqa keellaan askarii jechuun mootummaa karatti qabaa harkaa bayaa deemaa akkasitti achi ga'e jechuudha rabbi nagaan achi haa geessu ammallee hin geenye na fakkaata yeroo inshaallah barii ganama irratti ni seena yeroo sanbooda gaa fiidoo isin qabannee inshaallah makiinuma san rabbi haa kaasuu fi makiinaan kaanan silaaf isinuma seena ganama irratti ni dhaqamaa miti makiina dhaabbatte karaatti obboleeyyan kiyya kanaafuu hanga fiidoo biraatiin karaa nagaa nageenyu isaa barbaannaa namni achi dhaqee yeroo inni sagalee ummataa ta'e inshaallah rabbi nu haa agarsiisu sanaafuu obboleeyyan kiyya hanga fiidoo biraatiin qabadhee isin dhufutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.